jireenya guddaa keessaa sababa rakkoo nageenyaan qabeenya qabanis mana qabanis akka dhaban Aasteer Amsaaluu himti. Lubbuu qofa akka baafatanii fi loonis ta'ee qabeenyi biraa homtuu akka nafneefis himti. Ollaa fi namoonni ishiin beektu hedduun lubbuun darbeera. Mana namaatti qacaramtee buddeena tolchitee ofii ishii fi maatii ishii jiraachisuudhaaf carraaqxi. Qoraan gurgurti. Uffatas miicciti. Maatii ishii dabalatee namoota 5 akkanaan bulfachuudhaafi kun rakkoo nageenya amurutti mudatetu kanaan ishii ga'e. Namni nagaa taanaan nagaan ni bu'a jetti Asteeri. Maqaan koo Aasteer Amsaaluu biyya loonnaa Koluqmaa Waalleeyyo. Keenya dura qonnee mabullaa jireenya gaarii elemanna camadanna jireenya badhaadhaarra jirra. Yeroo qonnee gashinu 150 200 gashanna. Kan ammoo rakkoo nageenyaatiin immoo dhiisnee baane. Yeroo dhiisnee baanutti immoo as yeroo galle shaambuu kanachaa waan nyaannu hin qabnu waan nu hin qabnu baay'ee rakkatoo ta'a. Waan nuti tokko hirrina hin qabnu. Biyya galiiti, biyya namaaf ga'u, biyya aannaniif damma baasu. Jireenyi keenya baay'ee guddaa. Jireenya guddaa sana keessaa immoo mana qabnus, jireenya qabnus, maal qabnus gannee baane. Waan qabnu hin qabnu. Horii mati numarraa badee, manati nurraa gubatee. Waan tokko waan baafanne lubbuu keenya duwwaa baafanne. Lubbuu maatii koo lubbuu keenya qofaati ba'e. Warri nu dura miidhaman immoo nama 500 miidhame. Naannoo keenya irratti nama 500 miidhame naannoo keenya irratti. Kanaaf kana baafannee as jira. Waan baay'ee nu miidheera. Waan baay'ee isa camadannus isa elemannus harka qullaa nu hambiseera. Inni naannoo kos hollaa kos alasaa namasaa abbaa manaasaa haadhasaa abeera. Akkas taane nu bira hafe namoonni baay'ee nurraa hafan hollaan keenya baay'ee nurraa miidhamanii hafan. Utuu barsiisannu utuu hojjetannu immoo kana dutti jeequmsi taanaan ijoolleenis barumsa aabdee nu dhufuuf waan ufta. Amma baratan akkasumatti jiraatu ijoolleenis. Keessaa ankoo mucaan addaan kutee jira yeroo sicha kutaa 4 barata. Isa immoo dhiisee ofeera. Maal jireenya keenya mana namaa galeen ji'atti 300 biddeen tosha. Amma biddeen tosha sanatti guyyaa lama lagaa 3 faamtee toshaan laga bu'een qoraan fidaa. Qoraan fidee booda immoo xinnoo tokko haa galfaa amitiire wayaa miica. Adeemen wayaa miiceen ijoollee koo jiraachisaa jira. Akkasii barumsa warra baratan immoo addaan kutanii mana taa'aa jiru. Waan tokko waan geenye hin qabne. Rakkinni garaatti baattu gandaa ixees hin hojjetattu. Gabaa baates hin hojjetattu. Qoraan baates biddeen hin nyaattu hin miidhamti. Mucaan garaa ishee keessaa waan nyaattu hin qabdu. Ofishees waan nyaattee mucaan ishee jajjabaattu hin qabdu. Dubartiin garaatti baatus baay'ee. Namni isaa akkuma gooftaan go'ee barri deebi'es namni hin deebi'a. Yoo barri nagaates namni nagaan ta'a. Wanta biraa miti. Akka gooftaan godhedhaan dubbisa. Horii 15tti nurraa oofame. Nurraa oofatan. Nannaan kana gannee ofneera. Manni immoo hin gubate. Kan hunduma isaa isnee ofneera. Manni ree waan tokko hin jiru mitiire. Manni hin jiru mukuma jalaa. Haalli deemnaan an argannu arganne waan deeggaramnu arganne shaarama duwwaare bakkicha lafichi hafetti lafti nama jarraa sin godaanu namarraa sin badu lafti taa'ee nu eeggata. Isuma irratti immoo waan tokko nageenyi bu'ee shaarama irra fira buufannee jiraachuu nuuf ta'a. Gadadoo keenya baafachuu nuuf ta'a. Malee biyyatti rakkinni baay'ee waan ta'eef baay'ee nu mudata. Nuti koo warra harka namaa jala galee hojjetu miti. Nama eebuu nama baasu, nama beela nama baasu. Har'a garuu mana namaa jala deemne, qoraan baanne, rakkanne, gidirfamneeti jiraanne. Isa immoo Waaqayyo naa galatu lubbuun ko fayyaa. Lubbuun fayyaa, lubbuun daa'ima kos nagaa. Ibe xinnoo nyaatti. Wanta biraa miti. Quuftee nyaattu. Saqaata barte, wayaa gaarii nuffattu, caamee gaarii nuffattu. Xinnoo ma nyaanne jiraanne. Biddeen too isheen yeroo hin galu xaabiti tokko fuudhee hin galu. Ishee meeqattanii waan maatiin ko 5 ishee kukkutee wal geessisa. Akkasiin yaa. Haallee tasgabbaa'ee galuun nuuf bareedaadha. Jireenyi keenya qaata isa fooyyinetti deebina.